Gaanfa Afrikaa keessam gareen siyaasaa fi waraana shanee jedhamu hin jiru. Gareen shanee jedhamu kan mootummaan bilisiginnaa waraana bilisummaa Oromoo fakkeessuun ijaaree uummata nagaatti bobbaasedha yaanni jedhamu yaadam waraana bilisummaa Oromooti. Oromiyaa keessatti ajjechaa qulqulloota irratti raawwataa kan jiru garee Jaalmarroo Dirribaan hoogganu osoo hin taane garee Shimallis Abdiisaa hidhachiisee bobbaasedha. Miseensa paarlaamaa Itoophiyaa Gaasaa Ibraahim Tutibbana dubbate. Shanee baqattuutu uummata fide. No, shanee jarri kun jaareetu uummata fitu jira. Shanee maa jaalle maarooti miti ka uummata fitu jirtu. Humnoonni mootummaan waraana bilisummaa Oromoo fi bu'uura waraanichaa kan ta'e uummata balleessuu fi barbadeessuuf ajjechaa jumlaa raawwataa jiru gaazexeessaa Maartin Plaut dubbate. Shaneen dullaa humnooti nageenyaa jalaa baqachaa lammiilee nagaa irratti haleellaa raawwataa jira. Ministeera muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad Aliitom yaada isaa kenne. Haleellaa keenya deddeebdee baqachaa nama fixaa jirti jan. Shanee tamii isin baqachuu jira, isinii baqachuu jira. Yaa ka jirtu shanee tamii isin baqachuu jira. Waraanni kaaba Itoophiyaa tasgabbii dhabiinsa Oromiyaa keessa ture haguugee jira jaarmiyaa mirga ilmaan namaatiif qabsaa'uun Human Rights Watch tibbana gabaase. Akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii kun torbaan naanna'ee kan isin dhiyaatu qophii mil'oo tibbanaati. Qophii mil'oo tibbanaa keenya irraatiin ammoo ajjechaa fi duula waraana bilisummaa Oromoo dhabamsiisuuf mootummaan Itoophiyaa taasisaa jiru akkasumas ammoo ajjechaa jumlaa kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti raawwatamaa jiru ilaalchisuun yaadota gamaa gamanaa irratti xiyyeeffachuun waan qindeessine qabna. Mootummaan Itoophiyaa maal jedha? Miseensonni paarlaamaa maal jedhu? Akkasumas ammoo xiinxaltoonni siyaasaa maal jedhu? Namoonni biroo maal jedhu? Waraanni bilisummaa Oromoo gama isaatiin maal jedha? Yaadota kana hunda cuunfinee qopheeffannee jirra. Ansiraa Isabaati gama ogummaa kaameraatiin ammoo Abdii Jamaal nafaana jira. Kun mil'oo tibbanaati. Gaazexeessaan Gaanfa Afrikaa kibbaatti dhimma walitti bu'iinsa irratti barreessuun beekamu Maartin Plaut humnoonni mootummaa waraana bilisummaa Oromoo fi bu'uura waraanichaa kan ta'e uummata balleessuu fi barbadeessuuf ajjechaa jumlaa raawwataa jiru jedhe. Gaazexeessaan kun ajjechaawwan Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiran hordofuun xiinxala tibbana barreesseen humnoonni mootummaa odeeffannoo sobaa haala gaariin diriirfame hordofuun duula gurguddaa lama uummata nagaa irratti raawwataa jiru jedhe. Duulli jalqabaa waraanni mootummaa qubsuma waraana bilisummaa Oromoo balleessuu fi Oromiyaa dhihaatti qabeenya uummataa gubuu fi ajjechaa jumlaa raawwatuudhaan kan lammataa immoo yakkoota raawwataman kanaaf waraana bilisummaa Oromoo komatuudha jechuun barreesse. Tooftaan Oromiyaa keessatti ajjechaawwan garaagaraa raawwatuuf waraana bilisummaa Oromootti quba qabu kun ajjechaan humnoota mootummaatiin Itoophiyaa dhiyaa naannoo Gaambeellaa keessatti Oromoota qulqulluu irratti raawwatee fi godina addaa saba Oromoo Walloo keessatti Oromoota nagaa irratti raawwate irraa xiyyeeffannoo hawaasa idil addunyaa naannessuuf akka ta'e barruu kana keessatti hirameetii jira. Miidiyaaleen mootummaa fi sabboontonni naannoo Amaaraa ajjechaa kanaaf waraana bilisummaa Oromootti quba qabuun komataa jiru. Ajjechaan Wallagga Lixaa Gimbii ganda Tooletti raawwatame kan humnoonni mootummaa qabsaa'ota waraana bilisummaa Oromoo of fakkeessuun raawwatanidha jedha barruun gaazexeessaa Maartin Plautiin barreeffame. Ajjechaan jumlaa namoota nagaa irratti raawwatamuu fi manneen qonnaan bultootaa gubuu kan jalqabe erga baatii bitootessaa keessa mootummaan duula waraana bilisummaa Oromoo fi deeggartoota isaa dhabamsiisuuf jalqabeen booda gaazexeessaan Maartin Plaut barruu isaa kanaan mootummaan waraana bilisummaa Oromoo fi dargaggoota Oromoo cabsuuf akka karoorfate ifatti dubbataa ture jedhe. Dargaggeessi mootummaan cabsuuf karoorfate dargaggeessa qabsoo inni taasiseen ministeerri muummee Abiy Ahmad aangotti dhufeenidha jedha. Ajjechaan Tolee waxabajjii 18 bara 2022 raawwatame kaayyoon isaa guddaan odeeffannoo sobaatiin waraana bilisummaa Oromoo maqaa xureessuun akkasuma Oromoo fi hawaasa biroo gidduutti wal dhabdee facaasuu fi Oromiyaa irratti waraana labsuuf sababa barbaaduudha jedha barruun gaazexeessaa Maartin Plaut. Ajjechaan Wallagga Lixaa Gullisotti 3 bara 2020 raawwatames humnoonni mootummaa akka raawwatan kan eeru barruun gaazexeessaa Maartin Plaut yeroo sanis waraanni bilisummaa Oromoo
qaamni walabaa qorannoo akka taasisuun waamicha dhiyeessee ture. Siyaasaaf jecha hawaasa nagaa ajjeesaniin qaama biraatti quba qabuun tooftaa bulchiinsa Abiy Ahmad ta'aa dhufeetii jira. Mootummaan Biltsiginnaa ajjecham Oromiyaa keessatti raawwataman irra caalaa isaa maqaa ABO Shanee jedhuun Oromootti quba qabeetii jira. Haleellaa bombii addabaabayii Masqalaa waxabajjii 16 bara 2019 ajjecha artistii Haacaaluu Hundeessaa waxabajjii 29 bara 2020 ajjecha Wallagga Lixaa Gullisoo Sadaasa 3 bara 2020 ajjecha Aanaa Baabboo Gaambeel Bitootessa bara 2021 ajjecha Abbootii Gadaa Karrayyuu Muddee 1 bara 2021 ajjecha Wallagga Lixaa Toolee fi Qeellam Wallaggaa Aanaa Hawwaa Galaan ganda Gabaaroobii fi Machaaraa jedhamutti raawwatame waraana bilisummaa Oromootu raawwate jedheetii jira. Garuu waraanni bilisummaa Oromoo ajjechaawwan kana hundaaf qaamni walabaa kanneen akka Komishinii Mirga Namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniin seenee haa qoratu jechuun waamicha taasisus mootummaan gama isaatiin waamicha kana hin awwaanne. Ajjecha jumlaa tibbana Qeellam Wallaggaa Aanaa Hawwaa Galaan ganda Gabaaroobii fi Machaaraa jedhamu keessatti raawwatame Ministeerri Muummee Abiy Ahmad Odoolessa 4 bara 2022 garee Shanee dullaa qaamolee nageenyaa jalaa baqatee Wallagga dhiyaatti miidhaa geessaa baqachaa jira jechuun fuula miidiyaa hawaasaa irratti barreesseetii ture. Ministeerri Muummee Abiy Ahmad haleellaa kana raawwate jechuun kan himatan waraana bilisummaa Oromooti. Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaas Aanaa Hawwaa Galaan ollaa 2021 jedhaman keessatti namoonni nagaa lakkoofsaan adda hin baafamne haleellaa shaneetiin ajjeefamuu hime. Komishinichi battaluma muummeen ministeera Abiy Ahmad barruu ajjechaa jumlaa maxxansanitti qorannoo tokko malee ABO Shaneetu ajjechaa kana raawwate jedhe. Battalatti himannaa kanaaf deebii kan kenne dubbi himaan idil addunyaa waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbee bakka ajjechaan kun itti raawwatame kan ture raayyaa ittisa biyyaa akka ta'ee fi wayita milishoonni mootummaa uummata jumlaan ajjeesan tarkaanfii homaa hin fudhanne jedhe. Waxabajjii 30 bara 2022 haala nageenyaa fi tasgabbii biyyattii irratti ibsa kan kennan Ministeerri Kominikeeshinii Federaalaa Dr. Laggasaa Tulloo aanaalee godinaalee Oromiyaa kanneen akka Qeellam Wallaggaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti argaman tarkaanfii qindaawaa humnootii nageenyaatiin guutumatti to'annoo mootummaa jala galanii jiru jedhe. Bu'uura ibsa Dr. Laggasaa Tullootiin naannoo ajjechaan itti raawwatame kanaan kan qabatee jiru loltoota mootummaa Biltsiginnaati. Ajjechaa kana ilaalchisuun miseensi paartii Biltsiginnaa fi miseensi mana maree bakka bu'oota uummataa Hangaasaa Ibraahim ibsa kallattiin meetaa yookaan feesbuuk irratti kenneen mootummatti quba qabe. Miseensi paarlaamaa fi paartii Biltsiginnaa Hangaasaa Ibraahim maddii ajjechaaf dararaa Oromiyaa keessaa caasaa mootummaati jedha. Haleellaan tibbana Oromiyaa lixaatti namoota nagaa dhalattoota Amaaraa irratti raawwatame jedhamus waraana bilisummaa Oromootiin osoo hin taane humna waboo fakkaatu kan mootummaan naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaan durfamuun hidhachiisee bobbaasee raawwatame jedhe. Akkanuma kijibanii jechuudha. Shanee baqattuutu uummata fida. No, Shanee jarri kun jaareetu uummata fitu jira. Shanee maa jaalle maarooti miti ka uummata fitu jirtu. የአማራን ህዝብ እየጨፈጨፈ ያለው በዘሩና በማንነቱ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንትና የክልሉ የብልጽግና ቢሮ ኃላፊ አመራሮች ናቸው እንጂ ሸኔዎች አይደሉም። በእነሱ የተቀናበሩ ሸኔዎች ናቸው ግድያውን እየፈጸሙ ያሉት። ነገ ቢሞት ጸጸት እንዳይኖርብኝ እችን ልናገር። የስ እውነቱ ይሄ ነው። ሁለት አይነት ሸኔ ነው ያለው። እውነተኛው ሸኔና ሳቦታጅ ሸኔ ነው ያለው። ሳቦታጁ ሸኔ የሚመራው በኦሮሚያው ክልል አመራር ነው። የኦሮሚያ ክልል አመራርና የኦሮሚያ ክልል ብልጽግና ቢሮ ከነ አመራራቸው ከነ ካቢኔያቸው ካልተፈረካከሱ በቀር በጭራሽ ሞት ግድያ በኦሮሚያ ሊቆም አይችልም። Yaadam Ministeerri Muummee Adoolessa 4 bara 2022 waraana bilisummaa Oromoo lola humnoota mootummaa dhiyeessutum haloo uummata nagaa irratti bahee jedheem fuula marsaa hawaasaa irratti barreesses Hangaasaa Ibraahim soba adiidha jechuun ibseetii jira. Humni waraana bilisummaa Oromoo marroo dirribaan hoogganamuun lammiilee nagaa hin fixneem waraana mootummaa jalaas dhiyeessaa hin jiruum kan waraana marroon hoogganu dhiyeessaa jiruum waraana mootummaatis jedheem. Haleella kanya dadhabdee baqachaa nama fixaa jirti jan Shanee tamiisin baqachuu jira isiniif baqachuu jira.
yaa ka jirtu shaneetanii isin baqachuu jira biyya tana waliin jirra dubbii quba qabna aan miseensa paarlaamaati haqaan quba qaba shanee isin baqattu garree moo tam garreeme isinii shanee baqachuu jira moo shanee isin baqachuu jira dhuguma walitti yaa'imnu. Qondaalota gaagama Oromiyaatiif sababa ta'aniifim hoogganaa jiran kan saaxile miseensa biltsiginnaafim paarlaamaa Itoophiyaa Hangaasaa Ibraahim gareem dhiiga qulqullootaa dhangalaasuufim kumaatamaan manneen hidhaa keessatti gidirsu kan hoogganan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa komishinii poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaafim itti gaafatamaa waajjira paartii biltsiginnaa Oromiyaa Fiqaaduu Tasammaatii jechuun dubbateetii jira. Mootummaan naannichaa Oromiyaa keessatti fudhatamaa ummataa dhabee jira. Qondaalonni kunneen miiliyoonaan malee abbaa dhimmaa dubbisaa hin jiraniin weerarri lafaa Oromiyaa gama baham aanaalee akka Gursum cinaaksaniif Baabilees xiyyeeffannaa dhabee jira jedha. Qeetam qabda cinaaksan si harkaa fudhamte onni siisuunti harkaa fudhamte Gursum bombaa si harkan jirtu Baabilee cinaan si harkan jirtu lafti kee si harkan jirtu maalaati. Onni keessa harkan jiru, godinni keessa harkan jiru, ummanni keessa harkan jiru, maali jiruun kee? Warri kun hanga hin gaafatamanitti Oromiyaa keessatti dhumaatiin lammiilee nagaam akka hin dhaabbannes ibseetii jira. Miseensi paarlaamaa Itoophiyaa kuni ministeer deetaan ministeera nagaa fi miseensi caffee Oromiyaa obbo Taayyee Danda'am lammiilee nagaa kan dhumaa jiran warra bolola aangoof jedhanii diraamaa hojjetaniin gaafatamummaan mirkanaa'uu qaba. Kana ta'uu baannaan dhumaatiin to'annoo mootummaatii ol ta'uun arguu dandeenya jedheetii ture. Ajjecha abbootii gadaa Karrayyuu irratti raawwatame mootummaan ABO shanetu ajjeese jechuun dubbatee tures akka mootummaan ajjeese kan saaxile miseensa paarlaamaa Itoophiyaa Hangaasaa Ibraahim. Kaayyoon ajjechaa kanaa ija addunyaa fuulduratti maqaa waraana bilisummaa Oromoo balleessuun dhiibbaa waraanni bilisummaa Oromoo Omu dabalateem marii hunda hirmaachisee akka taasifamu hawaasni addunyaa taasisaa jiru gara maqsuuf kan raawwatame jedhamuun dubbatamaati jira. Gama biraatiin mootummaan biltsiginnaa maqaa waraana bilisummaa Oromootiin humnoota yakka namoomaaf ajjechaa jumlaa raawwatan leenjisee bobbaasuun ji'ootaan dura dubbatamaati ture. Kanaaf ragaan haasaa hoogganaan olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Marroo Dirribaa Gimbiif beegittim dhuma bara 2021 taasiseedha. Garee kanam ammoo kan bobbaasem mootummaa ta'uu eeramaati ture. Kaayyoon garee kanam maqaa waraana bilisummaa Oromoo balleessuun akka uummanni waraana kana jibbu taasisuun hawaasa idil addunyaa biratti waraana bilisummaa Oromoo akka shororkeessaatti fudhachiisuun marii biyyaalessaa keessatti akka hin hirmaanne taasisuun waraana bilisummaa Oromoo fakkaataniin yakka akkam ajjecham saamicham gudeeddim qeef qabeenya namaa irraa buqqisuu akkasumas saboota Oromiyaa keessa jiran irratti miidhaa dhaqqabsiisuuf kan bobbaafamedha jedhamuun himamaati ture. Wanti amma raawwataa jirus isuma kana. Ragaan kana ammoo Hangaasaa Ibraahim kan ummatam nagayaam Oromiyaa keessatti fixaa jiru garee Marroo Dirribaatiin hoogganamu osoo hin taane Shanee Shimallis Abdiisaa ijaaree bobbaaseedha jechuu isaati. Akkanuma kijibanii jechuudha. Shanee baqattuutu uummata fida. No, shanee jarri kun jaareetu uummata fitu jira. Shanee maa jaalle maarootii miti ka uummata fitu jirtu. Waraanni bilisummaa Oromoo akkuma ajjechaawwan biroo ajjechaa qellem wallaggaanaa hawwaa galaan keessatti raawwatame qaama walabaan haa qoratamu jedheetii jira. Waraanichi ibsa baaseen ajjechaa raawwatameen gaddee cimaan kan itti dhagame ta'uu ibsuun dhimmoota xiyyeeffannoon ilaalamuu qabu jechuunis eereetii jira. Dhimmi inni jalqabaa Abiyyi Ahmadiif miidiyaaleen isaa amanamummaa hin qaban waan ta'eef gabaasobaa miidiyaaleen kun gabaasan irraa of qusachuu barbaachisa jedhe. Yakkoonni suukaneessoon uummata nagaa irratti raawwatamaa jiran faana waraana Abiyyi Ahmad hordofuun raawwatamaa jiraachuun waraanni bilisummaa Oromoo ibsa isaa keessatti caqasiiseetii jira. Waraanni Tigraay eegalamuun dura loltoonni mootummaa Wallagga Lixaa keessa bal'inaan buufamanii turaniiru. Yeroo sanatti haleellaan lammiilee nagaa irratti fuulleffatee gullisoo dabalatee iddoowwan garaagaraatti raawwatamaa turanii jiru jedhee waraanni bilisummaa Oromoo dubduubee seenaa ajjechaa suukaneessaa kana yookaasum waraanni Tigraay eegalamuu hordofee ammoo waraanni mootummaa naannicha keessaa socho'uun guutumaan guututti jechuun bifa danda'amuun gadi dhiisee bahee ture. Erga waraanni mootummaa laficha gadi lakkisee bahee as yakkoonni lammiilee nagaa irratti raawwatamanis dhaabbatanii turan jedhe.
Waraanni kaabam qabbanaa dhufu hordofuun ammoo waraanni Abiyyi Ahmediin hoogganamuun sadarkaa olaanaan gara Wallaggaatti guuramaa tureera. Gabaasaalee yakkoota suukaneessoo dhagahamaa jiranis faanuma isaanii hordofuun naannichatti dhagahamuu itti fufee jira jedhe. Bulchiinsi Abiyyi Ahmed yeroo ammaa humna waraanaa waliigalaa qabu keessaa walakkaa kan ta'uun kutaa waraanaa 21 irra jireessan gara godinaalee Wallagga lixaaf qeellan Wallaggaatti bobbaasee jiraachuu kan eeru waraanni bilisummaa Oromoo waraanaan garasitti bobbaafame kana keessaa gareen komaandoo 5 fi gareen Rippaabilikaan Gaardii 2 jiraachuu eereetii jira. Irra jireessi waraana mootummaa gara godinaalee kanneen itti bobbaafamaniin sochiin isaanii kallattiin waraana keenya irratti kan fuulleffate osoo hin taane ajjeechaaf dararaa lammiilee nagaa akkasumas qeefi mandaroota hawaasni nagaa keessa jiraatu goboo fi barbadeessuu irratti kan fuulleffatedha jedha waraanni bilisummaa Oromoo. Walwaraansa Itoophiyaatti xumura gochuu marii hunda hirmaachisatu barbaachisaa jechuun yeroo hawaasni addunyaa sirnicha irratti dhiibbaa uumaa jiru kanatti Murniin aangorra jiru bu'uurri jabaan waraana bilisummaa Oromoo garas yookaan Oromiyaa lixaatti yaada jedhuun waraana isaa gara Wallaggaatti bobbaasaa jira. Kunis waraanni bilisummaa Oromoo qaama furmaata rakkoo biyyattii akka hin taaneef kaayyoon waraanni bilisummaa Oromoo qabsaa'uuf waltajjiiwwan qophaa'an irratti bakka akka hin arganneef yaadameeti jedhe. Qumaaraan murni kiiloo 4 maddeeffate lubbuu lammiilee nagaatiin taphatu kanaaf dhalattoonni Amaaraa Oromiyaa keessa jiraatan mijatoo ta'anii jiru kan jedhu ibsi waraana bilisummaa Oromoo gochi suukaneessaan raawwatamaa jiru seenaa keessattuu kan dhagame hin beekne ta'uu eere. Dhimmi biraa waraanni bilisummaa Oromoo hubachiise gaanfa Afrikaa keessa qaamni siyaasaa fi waraana Shanee jedhamu hin jiru. Shaneen garee murni Abiyyi Ahmed namoota afaan Oromoo dubbatan waraana isaa fi milishaa naannoo keessaa walitti qabee waraana bilisummaa Oromoo fakkeessee ijaaree bobbaasuun kan ittiin ajjechaa fi yakkoota suukaneessoo uummata nagaa irratti raawwataa jiruudhaani jedhe. Komishiiniin mirga namoomaa Itoophiyaa dhimma Oromoo, dhimma Oromiyaa fi dhimma waraana bilisummaa Oromoo irratti qaama walaba hin taanedha kan jedhu waboon gocha suukaneessaa dhalattoota Oromoo Walloo irratti muddee darbe raawwatamee fi viidiyoo isaa dhiyeenya kan ifa ta'e eenyu akka raawwate osoo ifatti beekamu maqaa dhahuurraa of qusatee jira jechuun komate. Faallaa kanaatiin ajjechaa tolatti raawwatame jedhame irratti qorannoo tokkollee osoo hin geggeessin guyyama sana waraana bilisummaa Oromoo yakkamaa taasisee dhiyeessee jira. Ajjechaan Hawwaa Galaanitti raawwatame irrattis qorannoo tokkollee osoo hin taasisin waraana bilisummaa Oromoo yakkamaa taasisuun dhiyeessee jira jedha. Waraanni bilisummaa Oromoo komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa irraa qabu yoo kaasu. Kana malees komishiinichi mootummaa yakkarraa walaba fakkeessuuf humni mootummaa gara bakka haleellaan itti raawwatametti akka bobbaafamu gaafachuu eera waraanni bilisummaa Oromoo. Kanaafuu komishiinichi qaama walabaa jedhamuu kan hin dandeenyedha. Yakkoonni itti fufiinsaan uummata nagaa irratti raawwatamaa jiran ammoo qaama walabaatiin akka qoratamaniif hawaasni addunyaa dhiibbaa barbaachisu gochuu qaba jechuun gaafateetii jira. Koreen yakka kaaba Itoophiyaatti raawwatame qorachuuf hundaa'e yakkoota guutuu biyyattii keessatti raawwataman akka qoratu akka taasifamuufis mana maree mirgoota namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti iyyatee jira. ABO waboon yookaan waraanni bilisummaa Oromoo. Jaarmiyaan mirga namoomaaf dhaabbatu Human Rights Watch ammoo gabaasa walitti bu'iinsa Itoophiyaa biroo jedhuun adoolessaa 2022 baaseen Itoophiyaatti waraanni Tigraay gidiraa naannoo Oromiyaa keessatti deemaa jiru haguugee jira yookaan ammoo dhoksee jira jechuun barreesseetii jira. Human Rights Watch gabaasa isaa kanaan 2020 osoo qalbiin addunyaa gara waraana kaaba Itoophiyaa kan Tigraay keessatti jalqabeettiin deebiin dura kaasee Oromiyaa keessatti gaafatama tokko malee mirgoota namoomaa sarbuun bal'inaan deemaa tureera ammas geggeeffamaa jira jedhe. Kanaaf wanti Oromiyaa keessatti deemaa jiru kun xiyyeeffannaa addunyaa atantamaa barbaada jechuun ibseetii jira. Kan waggaan lammaffaan isaa torbaan darbee yaadatame ajjecha artistii Haacaaluu Hundeessaa hordofee hokkoraa fi jeequmsa dhalatee tureen Oromiyaa keessatti yoo xinnaate namoonni 178 ajjeefamuu kan yaadachiise Human Rights Watch taateen kun biyyattii keessatti kabajni mirgoota namoomaa duubatti deebi'uun yeroo itti jalqabeedha jedha. Yeroo artistii Haacaaluu Hundeessaa ajjeefame sanitti namoonni gaddaaf mormii ibsachuuf
daandiiwwan Oromiyaa fi magaalaa Finfinneetti akka ba'an himuun humnoonni nageenyaa warra gaddaa ba'an irratti tarkaanfii humnaa fudhachuun namoota baay'ee ajjeesanii kan madeessanii turan jedhe. Akka gabaasa Human Rights Watchitti sarbamni mirgoota namoomaa Oromiyaa keessatti akka babal'atuuf sababni biroon duula mootummaan hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo dhabamsiisuuf geggeessedha. Bitoota darbe keessa mootummaan Itoophiyaa naannoo Tigraayitti lubbuu lammiilee baraaruu fi dararama hambisuuf lola dhaabuuf murteessuu isaa ibsu hordofee finciltoonni Tigraay murtee wal fakkaataa dhukaasa dhaabuu labsaniiti jiru. Mootummaan Itoophiyaa waraana humnoota TPLF waliin qabu kana nagaan furuuf akka fedhu ibsurra darbee koree dhimma kana abbummaan geggeessullee ramadeetii jira. Haa ta'u malee waraana bilisummaa Oromoo waliin garuu karaa mariitiin nagaa buusuuf wanti jedhe hin jiru. Gareen waraana bilisummaa Oromoo garuu mariin araaraa bilisaa fi kan qaama walabaa fi ulaagaa idil addunyaa guutuu jiraannaan hirmaachuuf qophii akka ta'e ibseetii jira. Akkuma TPLF waliin marii geggeessuuf murteessetti waraana bilisummaa Oromoo waliinis fala karaa nagaa barbaaduu akka qabu namoonni siyaasaa fi paartileen siyaasaa irra deddeebiin gaafachaatii jiru. Achi keesseenyee tokko siyaasaa madda siyaasaa jira dhugaa qabanii. These are legitimate political force. They have legitimate political grievance. Akkuma TPLF dhaggeeffatanii mariidhaaf hojii teessanitti waraana bilisummaa Oromoo hojii teessanii mari'achuu qabdanii jennedhu. Walwaraansam hidhattoota kanneenii fi humnoota mootummaa gidduutti geggeeffamu irraa kan ka'e lammiileen nagaa gidduutti hedduu rakkataniiru jedha jaarmiyaan mirga namoomaaf falmuun Human Rights Watch. Human Rights Watch gabaasa isaa kana keessatti jalqaba bara 2019 mootummaan Command Post Federaalaa kan humnoota federaalaaf naannoo qindeessuun lixa Oromiyaatti akka hundeesse ibsuun jalqaba bara 2020 keessa internetiin ji'oota sadiif cufachuu dabalatee aangawoonni mootummaa yeroo garaagaraatti maloota kominikeeshinii lixa Oromiyaa irraa kutaa turan jedheetii jira. Kun ammoo dhaabbileen gargaarsa miidiyaaleef gareewwan mirgoota namoomaaf falman akka naannoo sanitti waan deemaa jiru akka hin arganne taasisee jira jedha jaarmiyaan kun. Dhorkaawwan naannicha irra jiran akkuma jirutti ta'e gareewwan mirgoota namoomaaf falmaniif miidiyaaleen ajjecha humnoonni nageenyaa mootummaa murtoo seeraa tokko malee raawwatan gabaasuu danda'anii jiru. Humnoonni nageenyaa humna hidhate deeggartu jechuun dargaggoota irratti akka xiyyeeffatanis ibsee jira Human Rights Watch. Kanaaf ammoo ajjechaan dargaggoo umrii waggaa 17 Amaanu'el Wandimuu magaalaa Dambidolloo keessatti addabaabaayii irratti viidiyoon waraabama humnoonni mootummaa yeroo ajjeesan raawwatame fakkeenya jechuun ibsee jira Human Rights Watch. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii haala Oromiyaa lixaatti uumame gabaasuuf kominikeeshiniin addaan cituun danqaa ta'uu ibseetii jira. Dhaabbanni The Oromo Legacy Leadership and Advocacy Association yookaan ollaa jedhamu ammoo sarbama mirgoota namoomaa Oromiyaa keessatti deemaa jiru. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii yookaan UN qorachuuf akka jiru beeksisuu isaa dinqisiifateetiira. Ollaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii sadarkaa sarbama mirgoota namoomaa jiran qoratee baasuuf mootummaa caalaa garee mirgoota namoomaa walaba ta'an waliin hojjechuun barbaachisaadha jedheetii jira. Kana malees komishiniin dhaabbata mootummoota gamtoomanii kun himannaawwan sarbama mirgoota namoomaa Oromiyaa keessatti raawwatan hunda keessumaa immoo yakka Oromoota irratti raawwatame kan akka malutti hin gabaafamne jedhus akka qoratuuf gaafateetii jira. Omurree jirra Ansraa Sabaa ture gama ogummaa kaameraa piroodakshinii bareedaan mil'ooti banaa kan simbiraan gahaa ture Abdii Jamaalim qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetwork itti fufuu torbee milkii haa taatu.